Yooyyaa ashama akkam jirtu harka fuune kabajamtootaa fi jaallatamtoota daawwattoota maatii Kunstira Media. Kunstira Media egaa marree guyyaa har'aa immoo istiidiyoo isaarraa godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaarraa imaluudhaan ayyoota adamsee magaalaa guddittii bareedduu miidhagduu giddugala biyyattii kan taate magaalaa Finfinnee keessumaayyuu mana ayyoo tokkotti argamna. Kunstira Media egaa akkuma beekamu ayyoota beektota abbootii gadaa akkasumas immoo dargaggoota abbootii qabeenyaa namoota dhalootaaf ergaa dabarsu kan jedhu yeroo yeroodhaan adamsee torbaniin kan isinii dhiyeessu kutaa tokkoffaa amma jalqaba. Turtiin keessan wajjin haa ta'uun immoo affeerraa keenya gamanaati. Yooyyaa gara Kunstira Media nagaan dhuftan. Ayo ulfaadha isinis ulfaadha wayyama ka beekamtiin kennitanii na barbaadanii naan baataniif ulfaadha guddadha isin. Daawwattoota Kunstira Mediaatiif maqaa keessaniif haala guddina keessanii. Ani Jamjam Uddeessaa jedhama. Godina Gujii keessatti dhaladhe. Haraqallo jedhamti lafti keessatti dhaladhe. Bara sanigaa Sidaamoo Kifilaagar jedhanii Booranaa Waraajjaa jedhanii achi dhaladhe gandu baadiyyaatti keessatti dhaladhe. Egaa nuti ayyaana laakkawan isaan ayyaana arbaa baatii adoolessa ayyaana arbaa dhalatteedhani sani ayyaana laakkoon malee kalaandara Itoophiyaa kana garuu illee dhaayetti galchuu bara 1966 akka lakkoofsa Itoophiyaatiin dhaladhe jechuudha biyya sanitti. Egaa haga xiqqaa tokko loontis haga xiqqaa tokko re'eetis achiin duubatti mana barumsaa galu ta'e egaa mana barumsaa sanuu kan galuu danda'e waan akaakoon na guddiseef. Atoo sila abbaan na guddisee jiraate beektee warra akaakoo kun ijoollee maamuluu jaallata. Maanii akaakoo maaniif na galche barumsa an dhabettu ilma kiyyaallee akka an barsiifne na godhee jedhee kun immoo haa galuuti jedheetin ana akaakoo akka mana barumsaa galu na godhe jechuudha. Bara san ijoollummaan galee jedhan daa'imummaan mana barumsaa seenee garuu ganna sagalitti umrii kiyya ka sagalii mana barumsaa seenee sanuyyuu immoo ijoollummaan galche jedhan itti jaarsa qoosan jechuudha ijoollummaan atoo umriin isaan gahin baasee alatti jechuudha. Egaa warri kenna horsiisee bulaa lafa ani irraa bahee baradhu ganama baanee galgala galla. Ganama toora sa'aatii beektee salaataa toora sa'aatii 11 walakkaa akkas manaa baane sa'aatii 4 mana barumsaa dhaqqabna. Achi immoo toora sa'aatii 9 nu yoo nu godhiisan halkan keessa gallaa jechuudha. Akkasi dheeratti akkasitti baranne. Garuu wanni ani wayyaa'een double promotion waan jedhamu jira bara sanii. Utaaluu jira. Ijoollee tokkoffaa baate lamaffaa baate kutaa itti aanu dabarsa. Isin barnoota keessanitti cimaadha jechuudha. Ani haga kutaa 6 wagguma lama fixe jechuudha. Kanaaf jalaa bahe dafee jalaa bahe naan nageelle galee nageelle haayiskuulii galee jennaan immoo hosteelii ijoollee horsiisee bulaa jira. Achi galee akka baradhu ta'ee egaa carraa hin jirre keessaa ani tokkichi baradhe jechuu hin danda'a naannoo san keessa. Carraa hin jirre keessa carraan barumsaa hin jiru. Manni barumsaa nuti aanu akkasiin jedha san sa'aatii 4 sa'aatii 5 deemanii dhaqqaban. Akaakoon immoo akkuma teetu baratuu qaba ilmi kiyya waan jedhe ammallee waan inni naan jedhe yaadadha guyyaa tokko seenaan bal'aadha waan gizee nu jalaa fudhatee deema. Qanxoottullee mana barumsaa keessaan bahini naan jedhe. Qanxoottullee? Qanxoo jechuun cittoodha. Cittoo. Bu'aa barnootaa beekochuudha yeroo sanatti. Wanni hamtuun Gujiin jibbuu qanxoodha. Ilmi yabaluu qanxaa jechuun bakka namni sun hin jiru jechuudha. Nama du'e ilmi isaa qanxaa jechuudha. Hiyyutti nama qanxoosaa jedhani. Ammallee beektee qaama yoo dhiqatuu dhabdee waan nyaatu dhabdee waan hiyyoommachuu hamtuun nama qanxee. Haa ta'u qanxoottillee mana barumsaatiin baay'inaan jedhe. Akkas jechuun amaana guddaa. Kanattuu barumsa irratti akka onnadhu na godhe jechuudha. Bara 1977
nageelle galee laafa 77 yoo lakkoofsa Itoophiyaatiin nageelle high school galee gizee sanii junior secondary high school jedhani mana barnoota olaanaa sadarkaa lammaffaa jiddu galeessa jechuudha kutaa 78 achi baradhe ministirii fudhatanii achi dubbatti senior secondary high school achuma baradhe ijoollee nama 440 wageettu keessaa kutaa maatirikii ka fudhanne anuma qofatti dabre bara san jechuudha bara 82 lakkoofsa Itoophiyaatiin yuunivarsiitii seene gurbaa tokkottu dippiloomaan dabre anumaaf isa jechuudha gurbaan sun immoo narsii waan tureef dippiloomaa lammaffaa maalitti godhee firraa dhiise inni naan dura baratee narsii farmaasii qaba gurbaan akka carraasee anuma tokkicha baadiyyaa dhufe kanti achillee ijoollee goggobaatu jira ijoollee jajjabdu jira garuu bara san challengingidha onni kutaa 12 kana dabruun qormaata kutaa 12 biyyaalessaa dabruun akka malee challengingidha waaqayyo mana gargaare malee tariitii eebba akaakuu guyyaalee jiraachuu ooltu tariitii waan keessa bahe waan jaarsi natti odeessana guddise amaanaa inni natti kenne waan kana yaada waan qo'annoo irratti xiyyeeffadheef irra caalaa garuu fedha waaqaatuma ta'e an qofti ka dabru ta'e jechuudha. Sarkaa sanaan barnoota keessanii haala xumuraarra geessan yeroo akkam qaxarriin keessan akkamittiin qaxaramtan hojjetaa mootummaa akkam ta'etan? An guyyaa tokko qaxaramee hin beeku. Hin qaxaramu? Hojjetaa mootummaa ta'anii hin beeku jechuun for that matter hin qaxaramne kan jenne inni ijoon kun hedduu na fudhatanii jiranii jira. Garuu jalqaba gizuma baanuyyuu for the first time yeroo jalqabaatiif digirii kenne nuu kenne manni barumsaa nu gadhiise. Degree namaan kennamu certificate ho'i namaa kennamu certificate kennamu tiba daanuu jedhe fakkaata sun jechuun maali bara amma warri kaabaa kun wayyaanee lafa seente san ijoollee yuunivarsiitii hedduu mormite bilaattee seennee leenjii fudhannee hidhannu cufa dhaqqabne jechuudha ijoollee yuunivarsiitii bara san jiranu warra amma beekte gizee sanii karaa kaabaa kana TPLF EPLF onni ta'anii biyya kana onni kana mormaa turre waan kaanii fi haaloon ta qabatan si'a የደርግ ርዝራጅ ነው እንጀዳን harcaalee yeroo dargii wanni taatan harcaalee dargii ነው እንጀዳኒ የመጨረሻ ደግሞ harcaalee dargii keessa መጨረሻ ነው akkasitti nu bobbaasanii I think wayitti nu faana deemes dhaamsi wayii ta'utti beeku garuu achitti bakka dhaannetti illee bakka biraatti illee carraa hojii nu dhoorgata. Carraa hojii argachuun baay'ee dhiphaate sababa kana. Hin feene nu qaxaruun feene malee lafti duwwaa lafti nuti irra hojjechuu dandeenyu jirti turte ijoollee hedduun gara biyya alaa baachiin kiyya biyya keessa nami jiru lama sadin caalu. waan biraati injira ammoo san malee wanni biraa maali sertifikeetota fi maanii adda addaa kan digirii kiyyalle najalaa balleessan. Siyaasaatiin angaruu siyaasa tokko illee keessa hin jiru. Keessoo santi namni digirii qabatee dhufee eebbifamee warri isaa eebbisiisee diggisee hin jiru. Yeroo jalqabaatiif ana wanni sun hinaaffaa ollaallee ta'uu danda'a hinaaffaa siyaasaallee ta'uu danda'a waaqayyo haa beeku garuu digirii najalaa balleessan. Akkamiin haa qaxaramu macarrashaa lamaan irratti odeessanii duruun eebbifamnee kijibaa. Soba saati olala soba jennaan namichi faranjii tokko dhufee biyya Norweeyi dhufee achitti odeeffannoo dhagee fuudheetuma xayyaaraan fuudhee naan deeme. Eessa isiniin deema amma yeroo achi biyya Somaalee dooloo hargeellee fiiltuu kana naannoo achi fayyaa horii irratti hojjechaa turre waliin jechuudha waggaa tokko isa waliin hojjedhe eegas Save the Children USA kan daawwataa jirtan Kunistira miidiyaadha. Kunistira miidiyaan egaa dhimmoota safuuf kanneen biroo irratti keessumaayyuu hayyoota beektotaa fi kallattii adda addaatiin adamsee Oromootiif biraan qaqqabsiisaa jira. Keessumaayyuu galata
uummata Oromoo biraa namoota qaban namoota gurguddaa ergaa gurguddaa dabarsaa turan har'a maal irra jiruuf maal fakkaatu kan jedhu adamsuudhaan yeroodhaan kan simbiraan ga'udha. Kun egaa isa kanaaf kunis jira miidiyaan egaa istiidiyoo isaa magaalaa guddittii bareedu miidhagduu godina Gujii Lixaa magaalaa Bulee Horaarraa imaluudhaan magaalaa Finfinnee keessumaayyuu mana nama jaallatamaa fi kabajamaa nama gatii guddaa uummata kanaaf kaffalee fi ummataaf nama jiraate mana obbo Jamjam Uddeessaatti argamna. Isa kanaaf egaa ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u dhumaaf fedha keenya gamanaatiif turti gaarii. Isiniif aadaan maali? Aadaan mallattoo eenyummaati jechuun wal afaan hin baratta kabiraallee haasofta afaan buddeena keeti aadaan garuu waraqaa eenyummaa keeti jechuun mallattoo eenyummaa keeti akka fudhadhetti jechuudha akka ani itti hubadhetti tarii namni biraallee waan biraa jechuu danda'a. Aadaan faaya keeti kafana keeti san qofaa miti aadaan beektee sirna buliif ooliiti sirna buliif ooliiti egaa waan nuti ilmaan keenyaaf dhaalchisuu mallu yookaan ilmaan keenya dabarsuu mallu keessa qabeenya lakkaa'amu osoo hin taane irra caalaan aadaa ta'uu qaba aadaa keenya ta'uu qaba jedhee yaada agasitti an akkasitti hubadha namni biraalleen immoo akkasitti hubatu qabaachuu danda'a jechuudha. Aadaa kana keessatti keessumaa uummanni Oromoo aadaa isaa keessaa tokko sirna diimokiraasii dagaagsee jedhama. Sirni diimokiraasii immoo yeroo ammaa kana sirna bulchiinsaa biyyoota Itoophiyaa qofatu hin ta'in addunyaan sirna diimokiraasii jettee nutti faarsaa jirti. Mee hariiroo sirna diimokiraasii uummata Oromoo aadaa keessatti qabuu fi teknooloojii ammayyaa kana wajjin hariiroo ni qabu. Kanaaf mee uummatni addunyaa yeroo ammaa kana diimokiraasii faarsuu fi uummata Oromoo keessatti sirna aadaa isaa keessatti diimokiraasii jiru hariiroo maali akka keessanitti akkamitti ilaaltan? Well, beeta biyyi teenya tun Itoophiyaan waan cufa asoo qabdu waan cufa dhabde. Waan cufatu qabdu? Waan cufa dhabde. Tokkoffaa beeta haga ammaatitti saayinsiin kabiraan bahee ilmi namaa jalqaba gaafa duriisan madda ilma namaati madda dhala namaati jettee saayinsiin biraan baheera fakkeenyaaf Luusiin biyya sanatti argamte. Luusiin biyya sanatti argamu isi land of human origin jedhamte. Gujii keessatti illee waaqi durii biyyeerra nama loobee. Loobe. Biyyee girjaarraa loobee jedhama. Biyyeen sunuyyuu biyyee girjaa dabarsaa afaaniiti. Waan luusii quban qabu waan luusiin beeku waan anthropologistiin beeku. Waaqi garuu biyyeerraa kan nama loobee. Beeka baqqaa waliidhaan beeku. Inni kun egaa not just humankind dimokiraasiyyuu abbaan itti biyya kana. Dimokiraasii Ameerikaan nu barsiisuuf yaalii godhu jirtu namni addunyaa barsiisuu malu nu. Inni kun waan akka bunaa faana waan akka xaafii fa'aa waan nuti addunyaaf gumaachine yoo laaltu really biyyi teenya Itoophiyaa keessattuu Oromoo qoma dhawateetiin waan inni addunyaaf gumaache dhaadachuu qofaan uummata gurra argachuu danda'u jechuudha. Gara gaafii keetii yoo deebi'e dimokiraasiin nuuf waan nuti addunyaa barsiifnu malee waan nuti namarraa barannu miti. Yoo dhugaa dubbanne gaafa har'aan dura karikulamii keessa galuu qabdi jennee qorannoolee goonee turre sirni gadaa daa'imummaarraa jalqabanii haa barsiisan. Sirni gadaa dimokiraatawaa ta'uu isaa osoo hin taane sirna tokkicha kan waan cufa of keessaa qabu kan amantii fi siyaasaa waliin jirtu garuu kan waliin keessaa waliin dhabne. Amantii fi siyaasa keessa jira garuu waliin dhabu. Akka wal ijaaru deema malee akka wal qomisuun hin deemu. Amantiilee keessa jira, sirna gadaa keessa, siyaasaalee keessa jira. Akkuma san eegumsi naannoo keessa jira, bulchiinsi biyyaa keessa jira jechuudha. Sirni gadaa waan cufa qaba. It is holistic, not just democratic. Inni waan cufa. Garuu maan wanti tokko magaalaa irratti
كايسين ديكور باتي غتيار غت يوات بيسفت يوات جدت يوات دبل انت قجلت اكدنسا وانو دبل سافن انني في ماله نوتن ديمقراطي برچو في نيويورك دابو سونتي نيويورك متاسي اسفت برچو كان اكتي ديمقراطي اميا تاي صبرت هندوفت اسوس صباني صبان ولت كوكفل سونتين يوخان تبيت أباي ريت جتون تيجفورا وجتورا نو أمانسي سنة سونتين very natural إشي أمما كانت الديمقراطية تأوسا هو بدرجة أبغى كيستي لاتين يسالي هذا تكوجلا ديمي قرأتي كنا هو بدرجة ماما سنجتن آدا كيسا ديمقراطية كتاجرا إسن موجين كيسن كيسما آدانكم akka addunyaa keessatti beekamtu keessuma yoomni keenya nama jaallatamaaf kabajamanii aagaa xanxanoo gati guddaa kaffalan keessaa isinis waliin turtan mee seenaa sana nuyi ma yuuniskootti akka galmootti gahee guddaa akka taphataa turtan abbootii gadaa Oromoo wajjin ta'uudhaan mee sirna sana nutti himame adeemsa waan kana. Tota keenya kun egaa kan isinii darbaa jiru keessumaayyuu muuxannoo gaarii fi ergaa jajjaba isinii dabarsu jennee kan abdanne mana ayyuu keenyaaf galaa Finfinnee keessatti argamu ayyuu kabajamaaf jaallatamaa baay'ee jaallannu gatii guddaa uummata kanaaf kaffalan uummataaf jiraatan ayyuu obbo Jamjamu Deessaa biratti argamna ammas turtiin keessan wajjin haa ta'u ni waafiira keenya gamanaatiin turtii gaarii. Wanni kun yoo amma haasofne maal seeta dhiira gaafa san si waliin jirtu waliin teetee asoo haasofte akkuu bareedde lubbuu isaanii waaqayyoon jannataan haa ga'u aaga sooressa kenna isa akka aykaniititti jechuu akka mallattoo eenyummaatittiif dura qabanne waan hedduu hojjenna guyyaanii waa dubbatanii jira jaarsi miila duwwaa deemu inni miila duwwaa akka deemu aadaaf deema. Aadaaf deema. Dhabeetii miti. Aadaatti miila duwwaa deemsee bokka kopheen dhaabbatan kopheen irra ejjatan. Inni aadaaf deema. Miila lafan dhossanu mataa waaqan dhossanu sirna gadaa keessatti. Mataa waaqan dhossan jechuun buqqii tana osoo hin ta'in yaada keeti waaqa nama dhossita malee. Jaarsi miila duwwaa deemu kun biiroo keessaa nu ari'e jiidha nu ari'e motora duuba jira motora sanaa barbaadu gaafa jedhee cimti jira. Barbaadame maaliif aadaan kun akkam baane fedhe? Guyyaa san fajjira. Gaafa san ministeerri Tashoomee Togaalit Tashoomee 2008 lakkoofsa biyya alaatiin jechuudha 2008 jalqabne 2000 jechuudha miiliyoonii Itoophiyaa irra jalqabne akka inni UNESCO galmaa'u godhuuf xalayaan gaafa sanillee jira ministeera aadaa fi turizimii jalqaba biiroo Oromiyaa Alamaayyoo Hayilee jira innillee waliin jira gaafanne sirni kun beekamtii argatu waan jedhu Alamaayyoo maal jedhe dhugaa dubbachuuf maqaa isaa waan kaaseef qaba malee maqaa namaa kaasuun gaarii miti garuu waan kaaseef qaba. Sirna gadaa akka inni beekamtii argatu hin eeginaa jedha. Maaliif gadaa jechuun beektaa mootummaa. Mootummaan akkamii fi biratti mootummaa masaanuuf beekamtii kennettanii yaaddanii. Hin eeginaa jedha. Hin eeginaa. Ekspertiidha. Galeeraaf jechuudha. Galeeraaf. Ekspertii namni kun ekspertii aadaa Oromooti jechuudha. Ogeessa biiroo aadaa fi turizimii keessatti nama nu dubbisu dhabnee beektaa macarashaa irratti inni kasee ishi jennee gara ministeera aadaa deemne nama gannutti bahee nu dubbisuu dhabne. Tokko. Macarashaa irratti xalayaa barreessine achi yuuniskootti barreessine asuma ta'ee jechuudha. Akka dookumentii dhiyeessinullee nu affeeranii. Asi jaarrotii nama shanii ga'u qabadheetiin deemne. Samiitii jira ture, samiitiin sun nu dabre, samiitii UNESCO samiitii jira ture nu dabre garuu xalayaa kenna dookumentarii fiilmii waliin galchine jechuudha. Dookumentarii waliin galchine. Eegas immoo OSA jira, OSA Oromo Study Association dhaabbata jedhamu. Isarratti
hawwii keenya kanaaf waan harkaa qabnu dookumentii isarratti dhiyeessinee isteetii 8 irra marree akkuma san Minnesota, Arizona, Seattle, akkuma san Texas, isteetii 8 irra naannofneetiin akka workshopitti akka nu advocate goone jechuudha. Gaafuma asii deemnu iyyuu paaspoortiin dhoggate gurbaa tokko nu jalaa hidhanii iyyuu nama sponsora nu godhee horii nu sponsora nama ta'e nama sponsora nu ta'e silaan waliin deemu nu jalaa hidhanii ana walitti nama afuritti waliin xayyaara koree jechuudha. Ana ammoo gaaddisa jaarroti jala waan jiruuf nama nattan dubbanne akkasii أنا في آغا زي لما قالوا أني مرة سدي نيويورك الدبير واو مرة سد ما نقول ثاني وان كنا بيكم ترجعوا نوتي سيران إيجان channel إيجان ون توريش جتشورا قالوا ما attention هركسو دندين أشرا يونسكو ما نقول إكسبرتي إرجان تلا دبراتكم experti erge bokkorratti 2014 gaaf sirni gadaa ni ta'u experti tokko astorgaamii waliin erganii intalti sun qoratte mootummaan quma ayyuu beekamaaf jaallatama qorataa fi barreessaa seenaa fi aadaa uummata Oromoo keessatti gahee guddaa kan taphatan obbo Jamjam Hundeessaa waliin turtii taasisaa jirudha. Kunis jira miidiyaan turtiin keessan wajjin haa ta'u immoo affeerraa keenya gamanaatiif turtii gaarii. Maybe hadan ta'u kan hin beeku garuu dhoorguu yaaluun isaa dirqama hin oolu jedhee yaada. Garuu hin danda'amu hin danda'u hin beeknu. Eegasi dubbiin maal taasise chaanalii fi qabatuu qabdi. Akkasitti amana UNESCO waan jarri kun argan kana waan ekspertooti kennallee rikomen godhan kana mootummaan biyya sanii chaanalii mootummaa keessa galtee akkasii ta'uu qaba waan jedhuuni. Guyyaa kana biiroon aadaa fi turizimii Oromiyaa dookumentarii akka qopheessu waan beekamtii argatu isaa oolaan jiru waan ta'eef achiin duuba nuti harka keessaa fudhannee Oromiyaallee maqaan hin dhoofne gaafa sirni gadaa beekamtii argatee aaga qofa waamanii illee achi boroo duuba ta'a eebbaafillee waan dhoggatan akkasitti. Anyways. Wanni guddaan nuti feenu gurra osoo hin taane beektee faayi keenya bahee magaalaa irratti ooluu qaba. Akkas. Malee eenyu godhee hajamne. Abbaa gadaa aagaa ayikenii uummata keenya gaaddisa baay'inii gaaddisa inni bahee namni biraatu nu eebbisu asii bahii nu eebbisu jechuun haa ta'eetu akkamiin boroo duuba kaa'anii oodiyeensiin boroo duuba kaa'anii achitti jaarsi akka beektaa wanni tokko maan jechuu akka sirni kun akka ba'uun barbaanne aadaan kun akka ba'uun barbaanne ba'uun isaa immoo isinaachi godhan jechuudha gadi ba'uusaa kanarratti oolaan jiru waan ta'eef isinaachi godhanii butatan jechuudha beekamtii kana butatan jechuudha. Gaafa dura waa isaan jedhan beeka maaliif akka keessa galan beeka irra caalaa ba'uunaan itti hajamu namni hedduumaan jedha mootummaatti UNESCO dhiyeessee beeksise malee jamjamii fi aaga maal hojjetanii waan akkasii dhagayeera. Nuti maal hojjennu qara mootummaa hojii mootummaati miti qarumaayyuu kitaaba barreessuudhaaf kan isin kakaase maal kitaaba kiyya tokko jira hangafa kiyya dagachuun qabu dhaddacha gololchaa jedhama. Gaafa inni du'u hin du'e isaan dura gurbaan tokko duuba jedhamu hin du'e. Gaafa ijoolleen kun wal faana du'anu haati isaanii hin boottu. Namaan dura barsiifadhee namaan dura dhabee jettu. Haadha hiyyeetti barsiifate ijoollee haa. Ani immoo waan biraatiin gurbaan tokko hawultii haa ijaarru jedha. Gurbaan tokko immoo dhaabbata misoomaa haa ijaarru jedha. Maqaa isaaniiti. Jennaan ani waan isaan itti dadhabaa bayan bakkaan gahaa jedhe. Waan isaan itti dadhabamu aadaa kana. Gurbaan hangafa santu dhaddacha jedhamuttu sirna gadaa qorataa ture.
Sirna gadaa atuma qoratu wanti xirraazii agalama gahu tokko kitaaba guddaa akka ta'uu danda'u baasee irraa du'e otoo hin xumuratin. Gaafa inni du'u wanni kun biyya alaati Itoophiyaatti erganii jiranu asoo lafatti hin bu'in Londonitti dabarsan. Nami wayi. Dokumentiin kun gara biyya haa galuu jedhee inni dhaamate. Dhaamate dubbateera. Dubbateera. Waan kana dhageenye. Gurbaan dokumentii san fuudhe garuu Itoophiyaa otoo hin galchin Londonitti fuudhee dabarse. Waan kanatu nu aarsee lola hamaan deebise dokumentiin kun akka deebi'u ta'e. Kitaaba isaa kana fuudheetu haga danda'u dubbisee waan takka illee otoo hir'isin otoo irraa hin jedhin qara hojiirra oolche. Ani hojiin tiyata jalqabaa isa jechuudha. Kitaaba ka'umsi isin kitaabatti barreessuu jalqabdan. Sani itti jalqabee muu barreessaa ture Profeesar Balakko yoo beektu teete jaalakiyya gizee an barreessu waan gadaa kana gizee an barreessu maan jedha. Dhaddachi barreessu jira ati maaf itti dadhabda waan kana. Inni fa'i lubbuun jira se'a. Hin jira. Dhaddachi barreessu jira ati maaf itti dadhabda. Amma dhaddachi atuma kana jennu du'eennaan waan dhaddachi barreessaa ture alabbadaa jirti gurbaa fuudhiiti waan kana hojiirra oolchinaan jedhu. Ergaa sanitti. Akkasaniin ani onnadheetin waan kana barreessuutti kaatanii jechuudha. Ka'umsi keessan barreeffamni kana jechuudha. Ka'umsi kiyya jalqaba beektaa waan xuxureessaa ture. Akkas. Yaadama isaa qabdu. Yaada isaanuma qabu. Profeesar Balakko yoo amma ri'adhuun waan kana dhaddachi guddoo deemee jira naan jedhaa ture. Waggaa lama waliin duuba gurbaan du'e jennaan alabbadaa jirti hojiin isaa alabbadde waan kana hojiirra oolchi akka naan jedheenaan akkasitti ana Profeesar Balakko taanee akkuma san immoo obboleetti dhaddachaa caaltuu gololchaa jedhamti gaazexeessituu si taanee akka dokumentiin sun biyya deebi'u goone kitaaba isaa kaan amaanaa natti kennaniin isa hojiirra oolchuun jalqabe kitaaba isaa sanii ediitii godhee baasuun kiyya gizee takkatti beekana godhe. Beekumti argatta. Gizee takkatti aanumaayyuu beekana godhe. Waan baay'ee barta. Waan baay'ee bare jechuudha. Kanaaf hojii kiyya cufaayyuu dhiibbaa dhaddachi gololchaa na keessatti uumetti keessa jira jechuudha. Hujuma kiyya kaadhaatu isa yaadachaa. Isa yaadachaa yaadannoo isaanii. Kitaaba lammaffaa gizee baasu immoo maquma kiyyaatiif maqaa isaatiin godhe. Dokumentii isaa ta duraa ta'anillee barreeffama adda addaa kan inni barreessaa turellee inni godhe kitaaba guutuu ta'e tokko waan sirna gadaa irratti baase jechuudha. Eegas ani nuu qarame dubbatti nuti waan qorannoof ni goonu kitaaba haga ammaatti kitaaba sagalii gahu baaseera. Ammaan tana immoo isin kitaaba sagal kurnaffaa eebbisiisuudhaaf qophiirra jirtu dhagayeera. Right up in Matera, Kitaba Sadigahu, Amo Chuftinu Gada Miti, Woma Adat. Woma Adat, Kitabni Kesan. Woma Adat Garu, Chuftinu Gada Miti, Afan Oromosi Marhansila, Mbasa, Matasi Suraf, Humnan Hankatemala. Pani Toku Kitabu here, Tokuchele, Magala Rafi. You can't Hagurguram Ufimba. Dhalooti haa argee dubbisu jechuudha. Kitaaba baay'ee isaa argeeraan kitaaba naannoo sagalii barreessitaniitu kitaabni kun hundumtuu afaan Ingiliffaatiin kan barraa'e. Maaf afaan Ingiliffaatiin barraa'e? Maaf afaan Oromootiin hin barraa'in? Afaan Faranjiitiin waan inni baay'ee fi akka namni hin beekne haa baratu namni alaa jechuudha. Nuti duruu hin beekna. Waan dansa na gaafatte kana haa ta'eef afaan Oromoo illee jira hagi tokko. Hagi tokko jira yaa. Fakkeenyaaf balchummaa jeebanaa kan jedhu. Balchummaa jeebanaa jechuun oriijinaal dimokiraasii jechuudha. Gadaadha jechuudha. Inni kun hin jira. Haa jiraatu malee irra caalaa afaan Faranjiitiin waan inni baay'eef maan. Yoo afaan Oromootiin baase Oromoo qofa dubbi. Yoo afaan Amaaraatiin baase Oromoon asii badeettiin. Waltaa gochuuf Faranjiilleen gurraachilleen Oromoo fi Amaartilleen akka dubbisuu danda'a. Hayyooti namni barate jedhamu sirna kana akka beekuu fi exhaustively afaan Faranjii hin beekaa fi mata. By the way garaagarummaan anaa fi dhaloota ammaa kun qabnu dhaloota kiyyaa fi dhaloota ammaa kun qabu maal seeta. Nuti Ingiliffaa
kitaabarraa arganne malee mana barumsaa keessatti hin arganne. Barsiisaa Ingiliffaatu hin qabnu. Kanaaf gisee hedduu ilaaltu Ingiliffi bara kennaa nan Ingiliffi bara kennaa barreessu Ingiliffi isaa xiqqoo hin jajjabaata jedha dhalooti kun. Maaliif jajjabaate? Nuti kitaaba dubbisuu keessaa ofiin dhamaatanii bira geessan. biraan baane malee haasa'uu hin beeknu. Dhalooti ammaa kun garuu Ingiliffi haasa'uu beeka. Jalqabee barata haasa'uu hin beeka. Nuti akka isaanii haasa'uu hin beeknu malee garuu kitaabarraa waan barannuuf eessattuyyuu afaan faranjiitti walii galuu yookaan dubbisuu nu rakkisuu barreessuun wanni ani jechuu barbaade maani kitaaba 500 ol rifer namni duri qonnaan eebbifamee eegumsa fayyaa horiitiin eebbifamee antiroopoolojistii ta'ee argame. Isin bakka qorannoodhaan beekamtan jechuudha. Mee haalli isin yuuniskootti isin amma sirna aadaa sana keessatti hayyoota abbootii gadaa wajjin gatii isin kaffaltan kun har'a bu'aan uummata Oromoo kanaaf qabu maali? Wanni guddoon abbatti itti bal'ifata malee sirni gadaa yuuniskoo biratti beekamtii argachuun isaa addunyaa kanarratti dimokiraasii dhaluudhaan namni Oromoo dursu hin jiru jedhamte sertifikeettii dhaabamte wanni guddoon tana. Abbatti garuu jabeeffata. Akkas. Beektee korbeessa gabbaa tokko sii kennanii qaladhu yoo siin jedhan yoo qalattu biraa beelottamne yoo ammoo hin qaladhete tureessite foon gaarii nyaata. Abbattu bal'ifata, abbattu midhaafata, abbattu beeksifata, abbattu dibbeedhaan, abbattu gabbifata. Abbaatu gabbifata. Ammallee waan hojjetamuu qabu jira jechuudha. Waan guddoo indoom idaan guddaan amma. Dhaloonni kun waan kana galmaan qabu. Idaa guddaatti irra jira tokko. Beekamtii argate jedhanii amma mukaadha kaalleen sirna gadaa harka naquun isiin oolama. Waan beekamtii argatu takka keessatti argamuu fedhanamu. Namu. Beekta gadaan abbaa qaba. Gadaan abbaa qaba. Fakkeenyaaf. Mee gadaan abbaan isaa eenyu? Wal. Dhiiraaf dhalaalleen xiqqaaf guddaalleen gadaan kamasaati. Garuu fakkeenyaaf qaama sirna kanaan deemu jira. Gadaa keessatti waan takka ati beekuu qabdu. Gadaa keessatti daa'imummaalleen hin jirtu, dulloomuulleen hin jirtu. Each and every age itti gaafatama qaba. Amma daa'imni tokko dhalate jechuun lubi isaan beekama, baalli isaan beekama. Baalli isaa beekamee jiraannaan, lubi isaa beekamee jiraannaan dabballummaa wanni isa dhorkuun jechuu jirtu. Yoo abbaan isaatu dabballee taate ammoo waggaa 8 eegatuu qaba jechuudha. Haa ta'uutii malee daa'imni tokko dhalate jechuun entitled ta'e jechuudha. Kanaafuu daa'imummaallee jiru. Baalli kennee gadaa mana galee xurataan hin jiru sirna gadaa keessa. Xurataa Yeellam. Makaatuun achi baate jechuun ati nama qarame nama seera baasu taata jechuudha. Boorana keessatti gadammoojjii jedhanii nu biratti garuu yuuba. Yuubi kunuu yuuba haga waggaa 32 walirraa jala jira. Yuubi duraa sun aadaa lallaba. Itti aanu gooroo lallaba. Katti aanu immoo seera lallaba beekta. Wal caala. Kanaaf namichi uftinuu gadaan tamasaati. Haa ta'u immoo nama deemsisu jira. Fakkeenyaaf warri waraanaa warri duulaa gosa tokko keessa hin beekama hin jira. Warri duulaas ammoo kallacha hidhatu. Kanaafuu militarii siyaasa fiddee militarii siyaasa fiddee biyya baxabadhu fedhamu. Kanaafuu aadaan sirna mataa isaa danda'e qaba. Mataa isaa qaba. Nama deemsisu jira. Haa ta'u immoo gadaan nama cufaati beektee mootummaan kan nama cufaati miti. Akkas. Akkuma san gadaan malkaallee nama gadaatti laftilleen wanni cuftinuu sama gadaatti isa gadaan bulti. Haa ta'uutii malee abbaa deemsisu jira jechuudha. Nama deemsisu jira. Kanaaf yoo daa'imummaa wanni jenna. Kana duuba wanni isin jechuu fedhamaan beekamtii argatuun isaa kun waan beekamtii argate takka
nam cuftinuu keessatti argamuu fedha. Sababa kanaan harkaa miilaan dhiitanii balleessanii sodaadha. Lammeessoo dirree morkaa kan ta'e sodaadha. Waaw. Dirree morkaa kan ta'e jechuun akka durii dhaloota irraa jalqabanii guddisanii haga inni waggaa 40 ga'utti gadaan hin dhalata. Abbaan gadaa yookaan namni hayyuu gadaa ta'uu danda'u hin dhalata. Gaafa inni dhalate dhaloota irraa jalqabanii baallii san keessa luba san keessa guddisan. Luba san keessa guddisanii yoo baalliin isaa geettu inni qaramee baheera hin beekama jechuudha. Har'a garuu biiroo ta'e tokko keessaa dhufee an abbaa gadaa ofiin jedha kan goota beekamtii argate waan ta'eef nam cuftinuu dirree morkaa wanni ta'eef akka amma siyaasa beektaa ammayyaa keessa arguu jiru kana beektaa bakka irraa waldaakanii wal sukkuumanii wanni ta'an akka hin taane sodaadha jechuudha. Of eeggannoo barbaada. Of eeggannoo barbaada jechuudha. Beekamtii argachuun isaa not simply automatically positive otoo hin taane negative impact illee qabaachuu ni mala. Ni mala. Gaafa durii uumamaan deemu kaan gaafa durii dhoksaan deemu kaan irra wayya ta'innaa laata waan jedhu garuu abbaa jabaa qabaannaan jabeeffannaan namni Itoophiyaa dursu hin jiru. Keessatti immoo nama Oromoo dursu hin jiru dimokiraasiidhaan jechuudha. Kanaafuu uummanni Oromoo akka waliigalaatti sirna gadaa kana cimsee itti fufsiisuudhaaf kiyya jechuurra aan keenya jedhee ceesisuu qaba. Akka dhuunfaan wanni numa jira. Beektaa dhuunfaan namni inisheetii fudhatee hojjechuun numa jira. Garuu faayidaa ofiitiif aangoodhaaf osoo hin taane sirna kana itichuuf sirna kana kunuunsuudhaaf namni socho'uu danda'a. Irra caalaa garuu hayyoota jirtuu fi beektaa wayyuu jirtu waliin mari'atanii qaalluu qaba waliin mari'atanii akka inni harkaa nama sigigaanne godhu. Ammayyeessina jennee akka hin hodhanneessine sodaadha jechuudha. Ammayyummaan amma teekinooloojiin addunyaan gara keenyatti darbataa jirtu kun faayidaa ni qaba. Haa ta'u malee akka faayidaa inni qabu sirna gadaa keenya irratti dhiibbaa ni uuma jettanii yaaddu? Automaatik dhiibbaan qaba. Positively yoo itti fayyadamte dhiibbaan qabu. Beektaa it is a way you use it. Aanan illee beektaa akkatti jira. Aanan illee hakattu aananuma qaama sii ta'u automatically qaama sii ta'u kan aananuma yoosuma beela si baase dheebulle si baasu kan yoo seeraan ittiin fayyadame kubaaf nama saate yoo xuriin xiqqoon takka keessa buute automatically dhukkuba uuma jechuudha. Innaa sirni gadaalleen akkasi teekinooloojiilleen akkasi. Teekinooloojii niwukileer gaafa jalqabaa niwutan guyyaa isii dhoosanii miti kan gaabbe. Yes. Asoo hojjechuu baanne jedhee ofitti uummata isaallee dhiifama gaafa. Niwukileerii atoo hojjechuu baadhu qara jedhee gaabbe niwutanii jechuudha. Teekinooloojiin kun rakkoo qaba. Yoo haal malee itti fayyadamte kar malee itti fayyadamte jechuudha. An fakkeenyaaf sirna gadaa xiqqeessuudhaan wanni kana qofa ijaaru by the way guyyaa tokko atoo riisarchiif deemu waan naquunname sittee mashaakisoo sababuru halkan guutuu haasaa bullee barii nuti aan interviiyuu jira jaarsillee haasa'u jira yoo ijoolleen kaan achi moqqabbaaneetiin mana qabbaanee cichaa nyaatellee itti fufu. Wanni kun waan qabsoo Oromoon durirraa jalqabe keessa bahe jaarsa bulaa waan ta'eef jaarsa turee jiru waan ta'eef fixadheetiin yoo ganama galuuf gurbaan shofeerii illee naa dhufe waa gaafa. Isi waan edaa haasawaa bullee amma haasa'u jirru kana ijoolleen teetun beetti jedhee hin beeku beektaa gujii tokko hin beeku lakkinaan jedhe. Nama bikkoo beektaa amma sabuma jira beektaa wanni illee lafa maayikii illee lafa kaa'e. Amma yeroo boqonnaa waan ta'eef haasa'u jira beektaa namni jedheen takkaallee hin beektu naan jedhe. Maaf hin beeknu. Mee mucaa sallaali naan jedhe. Mucaa achi ilaalu kaane qoraani jaattiin cabsattee jirtu tokko jira akkana isarra taa'eeti moobaayilii goroggora. Mee waa mucaan sun hojjetu ilaali naan jedhe. Yoo achi ilaalu mucaan ta'eeti ishii inni waan Ameerikaa hojjette waan Ingilizii hojjette waan Chaayinaa hojjette kunoo harkarra dhaggu jira. Xiyyaate tana maa itti godhaa naan jedhe.
This is akka inni dhalooti keenya badu jiru natti mul'ata. Atoo artiin as jirtu artii baargamaa jajuu amoonni tokkollee hin beektunaan jedhe seriously. Gilni waa'ee aadaa dubbata, waa'ee aadaa hojjeta, waa'ee aadaa qoraa oola, ilmiin garuu hin beektu. Ilmeen takkaallee mannaan jedha beektaa isiin waan chaayinaa hojjette waan Ameerikaa hojjette waan Ingilizii hojjette kun harkarraa qabaadha gujjira waa isii edo hojjette amma tiyyata namaa itti godha waa waggaa dhibbaan kana sirreessuudhaaf waggaa dheertuu fudhata natti mul'ata. Kana kaarikulamiin bocamuu qaba waan jedhu itti seennee yuunivarsiitii Bulee Horaa waliin gaafi nuti ani namni digirii takkatti qabu yuunivarsiitii seenee wal sukkuumnee sirni gadaa kaarikulamii keessa galuu qaba. Morka baatii 8 achi galee baatii 8 achi galee akka kaarikulamiin gadaa bocamu godhe. Egaa kun jira miidiyaan egaa dhimmoota aadaa fi safuu kanneen biroo irratti egaa ammas turtiin nuti ayyuu jaallatama beekama keessumaayyuu bara jireenya isaanii dhalootaaf jiraataniif uummataaf jiraatan wajjin mana isaanii magaalaa Finfinnee keessatti imaluudhaan adamse isin biraa qaqqabsiisaa jiru. Turtii keenya marsaa tokkoffaa asumarratti xumurra turgaa kana guutuu isaa akka isin daawwattanii fi abdii guddaa qabna. YouTube chaanaalii kun jira miidiyaa subscribe like share comment gochuudhaan maatii kun jira miidiyaa ta'uu ni dandeessu.